Obboleessaa baate. Rakkadheetumaan dhufee obboleessa kiyya. Yoo waan nuti si gargaaruu dandeenyu taate haya. Ni dandeeysanee tanumaafiin dhufee baranuu. Maali ammoo silaame? Rakkoon tiyyagaa. Abbaa mana kiyyaatu hidhaa jiraafiin? Gama keenyaan hidhame. Farra malaammaltummaa jedhaniituma hidhanii isinumaa miire. Eenyu inni? Yooni siqa barni beeyta. Ahaa beeke. Tanaafuu mee wabiidhaanillee ta'u? Yaa eessa jirti wanni akkasii? Bargaa badillee waan qabu akkanumatti itti waltaanii naqan malee. Yoonis moo? Bar dubbuma histiiti. Lakki ragaa meeqaatu itti argameemi? Maal balleessa jaanii? Gubboodha nyaataa kajuuha. Ni kijibayyaa obboleessa kiyya. Ni kijibanii. Maal dhabeetti gubboo nyaata yoonis? Mindaan isaatu quufa geerraa hafa. Ni kakattammaati. Akkan nyaatin gaa? Taa'i qabriin dhabinee obbolii. Niin kakadhaan jee jaarsa kiyya takkaa akka gubboo nyaatin. Bar warra inni irraa fuudhee ka itti ragaa bahaa jiru hundinuu gariifaa inni nuu amane. Hin fuune wayiinsiin jee anis. Maal jechaa jirtare? Hin nyaanneen jee waan fuudhe hunda baankuma geeffata.